maaliif ture laata? Yaa Rabbi Rabbi akka ajaa'ibaa natti jira. Maa akkatti ture? Takka akka har'aatti ture hin beeku. Telefoon isaa sa'aatii 24 biiziidha. Maayidha kunee waliin haasa'a laata akkatti sa'aatii 24. Guyyumarraan ani laaqana hojjedhee isa taa'ee eegaan. Maali namicha akkanaa badee nama raachuuf deema barana? Maal ta'e maaltu isa qonname lakkoo maaltu isa qonname? Rakkina isa qonname telefoona na jalaa kaasee natti hin dubbatu. Waan inni itti bilbilu telefoonni isaa biiziidha. Hojiidhuma dhabde telefoonummaan tunuu biizii jetti sa'aatii 24. Akkuma isaa rakkattu. Mee ammarree takkan itti yaalan. Hin hojjetu. Amma ammaatitti maalmoo hojjechuutti jira? Kun immoo nagumarraan miti. Nagumaan natti fakkaatu. Yaa dhufu bicha. Ani qooqa kiyya hidhadheen laaqana hojjedhee isa eega. Inni sa'aatii 24 silkiin isaa biizii. Ootana takkaan ol qaxaruutti jira. Nagumarraan miti silkiin kun biizii an jedhu. Intaani yaada tokkommaa yaaduun qaba. Okiin immoo eenyuun duuba erga laatu. Telefoonuma kanarratti ani isa eegu irratti ergu waan inni hojjetu guutuu akka laalutti. Okinaanumatu bakka dalagaa san waliin deemu. Jaarsa akkamiitiin na qonname jaarsa akkamiitiin tana yeroo meeyani. Ani beelee garaanu na ciniinutti jira. In beela'u inni. Lubbuutii amma mana ga'ee jira. Booduma sibiil bilaa tole. Nagatti. Amma naga'eef xiqqoo hafuura hafachuu barbaada. Natti bilbiltee nan jeeqin tole. Ana sibiil leeqaa muraasa booda anu sibiil bilaa tole. Salam. Waalaikumsalam. Anan jedhu arra eessa olteessaa dhufte laaqana odoon nyaatiin taa'ee seegutti. Maa nyaatu dhodhee? Akkamittan kophaa kiyya nyaadha si dhiisee too eegawoo mi'aan kophaa kiyya nyaadhaan si dhiisee. Ati immoo yeroo hundaa kophaa kee nyaata nyaanni si nyaata? Situ nyaata malee. Ani akka keetiitti ani hin baranne kophaa kiyya nyaadhu yookiin immoo nama biraa waliin nyaachuun baranne abbaa manaa kiyya waliin malee maaliif akkatti turtaati? Ispoortiin deema sin jenna yeroo hunda yeroo ispoortii jiru turaa. Sanumaaf eessa dhaga gara biraa ispoortii irra jira sa'aatii ispoortii irra jiru. Callisteetu mana eegaan oliin. Yaa ta'u fi ispoortiin kun isumatu ispoortii dalagamoo telefoona kanaan ispoortii dalagaati jiru. Telefoonni keessatti 24 oon itti dha'u biizii jedha. Moo isatu ispoortii eegale sammuu kana. Wajjinuu mul'achuu dalagu jira. Ana sodaadhe naaf. Ani ispoortii dalagaa. Asirraa onlaayinii irra waan adda addaati irra ilaalaa waan haara dhufe ispoortii irra ilaalaa dalaga. Sii galeemi. Kanaafuu yeroo ani asii itti fayyadamu jiru biizii si harkaa ta'a biizii jedha adda waan ispoortii dalagu. Mee yaa ta'u isaallee qalladdeeti. Atis hojjettee telefoonnis hojjettee guyyaa tokko inuman irra ga'a. Kai laaqana yaa nyaannu gadi bu'iti. Ani nyaadhu sin jedheera. Nyaadhu. Maal jechuudha kun immoo nyaattee dhufte moo hin nyaadhu maali? Nyaadhee dhufu ispoortii dalagee si galeemi. Homa argee nyaadhu borci nabbaa. Amma garaan dhukkuba garaan na boqosi. Si galee? Amma guyyaa meeqaatti nyaanne kan nyaata? Nyaadha sin jedhe sa'aatii nyaachuu qabu ni nyaadha. Ispoortii dalagaatiin nyaata illee ofii guddisuu faayidaan qabu borci baasa. Nama dhukkuba amma garaan ni nyaadha. Kana gudiin jedhee kanaa gudii fida namtichi. Yookaan immoo iyyuu dhugaa jiru nafti nimtu takka biraa hin dhaqee nyaadhee dhufeenaan hin jettu qooda ispoortii nyaata nama hin nyaachisu. Takka tamaali eegalte immoo ati dhufu. Takka biraa dhufte inaaffaa kan kee eegalte ati namarraa jedhu nyaadhu giddii nyaadhu. Ani maana nyaadhaa si ilbaan malee wanna argadhee guutuu nan nyaadhaan. Akkasitti laaqana dalagaa olee hin nyaadhu naan jedha. Jaarsa akkamiin natti qabee rabbiin kiyyaa. Maala nyaadha. Wanni naa liqimsamuu dide. Maalan itti balleesse laata? Badiin kiyya maayinni nyaadhu hin dhugu an jedhu. Moo harka kiyyatu ta'uufi dide laata?
yaa rabbi kiyya maali balleessaan kiyya tokko garaan na ciisu dide ani uumaa waa takka waa'een isaan agaluu dide akka duraaniiti miti amalli isaa inumaa jijjiirrame. Formaata tokko barbaaduun qaba eenyu biraa akkan dhaqee barbaaduun beeku malee. Akkatti taa'uun jiru mee achi deddeemeetuma waan tokko yaaduu qabaan. Mana maalan qaba jedhee san ta'a akka mana na qabu manni duwwaanuu akkatti bareedanaaf maal godha jaarsi kiyyaa amala isaa duraaniit irraa jijjiirrame inumaa ubbade namni amala fokkataa irraa gaariitti deebi'ennaan gaarummaa irraa inni badaddee mayyaaddaru yaa rabbi kiyya jaarsa kiyya kana amala isaa naa jijjiirtee guyyaa tokko odoon hin gammadin inumaa nan ajjeesinaati. Ta'amuu baatummoo atummaan amala isaa kana jijjiirina agarsiisi. Mee ati maal dadhabdu? Oomaa daawun dadhabdu ati. Yaada ishiiti booma sammuu kiyya na dhukkubee akka niitii maraattu isaati 24 kiloo taa'ee lafaatu oola. Inni silaa kinoo ispoortii ba'u ispoortii galu ispoortii abjuudhaan irree ispoortii. Soba ta'ee dhugaa jedha ta'ee hin beekne telefoonuu dhuguma olumaan ispoortii eegalta. Moo achirraa ilaalaatu hojjeta laata? Salaam alaikum. Maaleykum salaam. Noori dhuftee? Kootu taate? Baga dhuftee nagaan? Arra inumaa sittiin bilbilee telefoonni kee akka duraa san ispoortii hojjechaati biizii naan jedheen bilbilee. Maa bilbiluu dhabde ani moo har'a situu bilbilaa jedheetiin akka inni biizii hin taane bana dhiise. Ofirraa lafa kaa'e. Kana jechuun telefoonni situu bilbilaa ittuma yaadee itti cinqamee situu bilbileetiin akka biizii hin taane dhiise. Arra waliin hin dalagne jechuudha. Hin dalagne arra. Simaa jecha situu bilbileetiin. Hayi guyyaa argite. Gaafa silaan bara dhiisiidhiis watin bilbiltu gaafa telefoonni biizii ta'u sitti bilbilu. Haasofni keetirree baay'ee bareeda dhugaas ta'u sobas ta'u meeqa laaqana dhiyeessa laaqana walii yaa nyaannu amma. Ani nyaadhu. Maal jechuudha nyaadhu jechuun? Gara na dhukkuu jira abboo nyaata hin feessu. Badee yaa abbaa koo dhiittee bareedina garuma si dhukkubaasi. Waan akka na dhukkuu godhan rabbi irraa dhufaa kun. Dhiittee bareedeeti. Maal jechuun waaddeeti? Gara na dhukkuu si jedhee amma akka taa'e na boqosu jiruuf. Mana fincaanii seenaa asuma nyaadhu akka taa'e na boqosu jiraati. Fincaanii seenaa dhufa. Garaana dhukkube jedha. Anuu fayyaantu nammanaan achi dhukkubsachuun kiyya waan hin oolu. Guyyumarraan na dhukkubee, guyyumarraan nyaadhee, guyyumarraan quufee, guyyumarraan garaana dhukkubeedha. Bokoka dhuufuun qabne sattaa'ee jejubboo garaana bokokseena bokokseedha maal nyaate laata? Moo sanaaf cambaxabbaxee itti kenna yaa dhufu bokokkiin garaas sanaaficha qorichisaa. Mee telefoonni tunoo ispoortii hojjetti furdatte ishuu garaa dhukkubuun oolu. Waan jettu miseejii qabdi mee afachuu nan laalaa fi miseejii isaa tana. Nan bade abbaa koo anatu bade. Ija kootii miti. Jaalla koo akkam jirta lubbuu kiyya. Bakka naan jette sanitti si'ee guuttan jira maa dhufuu diddee. Har'a mee har'a ergeefi kun. Nanuma har'aati mee inni immoo maal ergeef? Lubbuu tiyya nan dhufa si malee maalan qaba nyaanni
tunnaaf dalagdu inumaan haalli qimsamu ankee malee bakka yeroo hundoo arginu sanitti nan dhufa. Bakka yeroo hundoo arginu sanitti abbaa kooti bade. Bakka yeroo hundaa sun kaminni? Amma isaa bitaan dhukkubaatti jiru ani ammoo garaana dhukkubuutti jira amma. Amma olii gadi akkana ta'uun kiyyaana uumaana xiqqimminaaf hin qabu. Nan godhaaf inni akkanaaf godhe kanatti numaan godhaaf yaa dhufu. Ana irratti taphataa? Dhuftee? Garaan barna dhukkubee. Anaa baay'ee na dhukkubuutti jira barna dhukkubee. Maal taate immoo ati? Hin beekne dhugaa kinoo nyaata haalaan na barbaachise natti fakkaate. Anan jedhu lubbiyyee. Lubbuu kiyya baay'ee si jaaladha. Bakka duraan na affeertu sanitti na affeertu. Maal si affeer? Eessi bakka duraa? Bakka duraanii sanittan taa'ee si eegaa kootu achumatti taa'ee si eegaa maal gochuu na jalaa turte lubbuu kiyyaas na affeertu ree. Hai. Maal dargu jirta achi? Maal dubbisu jirti? Dubbisaatiin jiru be. Harka kiyya kanatu akkanatti toonan qabu. Akkas jedhiini oo akkasiin jedhe garaa siina eetoo si fudhatee deemanaan jennaan inni asirraa ilaalutti jira. Yoomirraa jalqabe akkasiin jechuudha. Ammaa ulaalaan biraan naa barreessutti jira. Eenyu si barreessa? Harki kiyya. Eessa? Lubbuu tiyya nyaanni ishiin hojjettu inumaa naaf hin ta'u anati hojjettu damma nattedha. Tan ishii takkaa nyaadheen beeku akka argiisaatitti haadhaa. Jedha. Maal haasofte? Eessaa fidde? Kinoo sitti mul'atu ofii anaaf dubbifama kun lafa asirratti. Maal taate? Raaguu eegalte moo? Raaguu miti kinoo asirratti naa barraa'ee jira. Kinoo lalasitti. Godhi yaa ta'u ati akkasitti affakkeessaa jirtu affeerraa kiyya diduufi miti. Yaa ta'u malee lubbiyyee ani bee waan ati gootu hundumaa takkaan natti harka kiyya irratti barreesse. Maal godhaan? Si'ii micayyoodhaan olii bilbiltee mana nyaataa oliin deemtu fa'aa. Micayyoo maali? Akka garaarree si dhukkubu. Yeroo mana ispoortii oliin deemtee telefoonni tiyya ispoortii dalagdee akkanaan jette akka dalagduuf akka hin dalagnirree waan hundumaa asirrattan laalaan. Ani garuu si qorachuu barbaade tan. Atiin tun na shakkiteetumaa nu argite haasawaa jirta malee hoonummaa achirraa dubbisu tokkichuu hin jiru. Kanaaf akkanas godha. Waan nuti kana hunda ani keessa hin jiru. Hoo na dhaga'i kaa'oo na amanuu baatte waan biraas irreetti si dabala. Waan ani si jaaladhuufi malee odoo akka hojii keetiiti qaata adda baana. Oo barbaadde kinoo footoo ishiitu irree asirratti. Imbaasi garaan akka garaan akka imbaasi ishiintu eeti seena mana ficaan seena imbaasi. Imbaasi. Malaanan akkatti baasa. Hello. Dhageetta. Jaartiin tiyya waan nu jala nu guutuu beekee jedha. Nan dhageettu jaartiin tiyya ni raayidii na fakkaate waan angoo nu guutuu eessa akka seenu eessa akka oolu waa hunda beektee jirti ni beekti ni raayidii harka gubbarraa qaraate. Lammata na deebistee bilbilin. Yes godheef. Qoricha kiyya akkatti sii godha.